الحمد لله يا تول ربي كينيا خلق يجرات سه دنيا رنو كينيا أرجو مساكسا والأرجودان لهنيا جلك بسلام ذا جنة سنين كينيا نغانكو سنغاو يا أمة كينيا سلام تا ورجنة تجبينيا السلام عليكم نغار ربي كينيا ورحمة الله. Walitti deebina gaabbileeyyan keenyaa boqonnaa gabaabaa booda. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'd. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zakaatal fitrii jaameetigaa ramadaana hoggaa xumurree booda jala bultii iidaatti jechuudha. Jala bultii iidal fitriidhaatti waan godhamuu qabu jira. Hawaasa muslimaatiif waan dirqama ta'e jecha. Kunis maalii zakaa fitrii jaama jechuudha. Zakaan fitriidhaa hoggaa ramadaanni xumurame irratti kan dirqama taatu hawaasa muslimaa cufa irratti. Ammaas zakaatal fitrii hogguu jennu isiin addaan hin filattu hawaasa muslimaa kan. Dhiiraas, dhalaas, xiqqaas, guddaas, beekaas, wallaalaas muslima taanaan addaan filattuu nama cufarratti kan dirqama ta'e jechaadha. Waan irraa kennamuu qabu jira, qixa kennamuu qabu jira, yeroo keessa kennamuu qabduutu jira jechuudha. Qinni silaa kennamuu qabu suguda tokko jechaadha. Midhaan biitii waayyabaan nyaatturraa jechuudha. Midhaan naannoo sanitti dhiyaanaaf ta'u nyaadhamurraa kennamuu qabaa jechaadha. Fakkeenyaaf hadiisa adda addaa keessatti sahabonni kan gabaasan Abdullah ibn Umariif namoonni biraattis gahaa nabirraa sallallahu alaihi wasallamiin nu gabaasanii jiranii suguda garbuurraa, suguda timiraarraa, suguda aanan goggogoorraa kanneen irraa kennamuu ture. Yeroo saniif hedduu kan nyaadhamu achitti garbuudha, qamadiidha, timiraa, aanan goggoyfamaa ta'e jechuudha. Kanarraa kennan jechuudha. Biitii midhaan gosa biraa itti fayyadamtus kennuu ni danda'an jechuudha. Midhaan dhihanaaf hawaasni naannoo sanii itti jiraatu. Qinni kennamuu qabu immoo suguda tokko jennee kun yoo akka giraamaatti yoo deebifne jechaadha. Kiiloo 2 fi giraama 40. Qamadii qulqullii yookaan filatamtuudhatti kiiloo 2 fi giraama 40. Kana deebiftee giraamarraa waan saffaramu waan isiin san guutuun saffartee shalaggi san qabattee waan biraatiin akka saffartee kennuun ni danda'ama jechuudha. Nama halkan iidaa san dhalatee fi achii dura hunda irratti hojjaba nama garaa jiru qofa irratti hojjamne jechaadha. Garaa jiru gaa ulfa yoo abbaan fedhe malee ulfa irratti hojjabu waan kanan ta'e nama lafa jiru xiqqaa fi guddaa hunda waluma qixa irraa kennita jechaadha. Ammoo isii tana bakka buusuu yookaan waan biraa jijjiiruun hin ta'u. Fakkeenyaaf uffata fa'a wantoota biraa fa'a kennuun hin ta'u. Midhaan namni nyaatu jechuudha. Midhaan dhihana beeyladaa fa'a kennuun hin ta'u. Zakaa fitiriitiif dhihana lukkuu fa'a jira amma kan loonii fa'a san kennuun hin ta'u jechuudha. Maaliif? Zakaa fitrii tana wanni karaa godheef rabbiin xu'umatan lil masaakiin jedhe. Harka qalleeyyii ummanni muslimaa akkatti gargaaruuf. Maallaqnis hin ta'u. Maallaqa bakka buusuunis hin ta'u. Midhaanuma malee jecha. Yoo maallaqa malee ati kan qabne taate midhaan maallaqa saniin midhaan bitanii midhaaniitu kennamuu qaba malee maallaqni hin ta'u. Maallaqa malee midhaan malee wanni biraa takka bakka bu'uu hin dandeessu.
Kanaas gaa hikmaa qabdi wanni kun waa hedduu keessa jira. Fakkeenyaaf harka qalleeyyii fi warri silaa qabaataa ta'es guyyaa san waliin gammadaa gammachuu iidaa san wajji qooddata jechuudha. Guutaan warri harka qalleeyyiin deemee garagara deemee ulaa namarra dhaabbatee barbaaddachuu danda'an. Guyyaa san ammoo dhihana rabbiin isaaniif warra qabu irratti ramadeetu jira. Abdiidhaan waan kana eeggatan gammachuudhaan wanni kun iddoo takkaa fudhatanii waan kana qopheeffatanii isaan iida salaatan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon isiin kennamuu qabdu salaata iidaatiin duratti iidarraa boodaan sun hin ta'u. Salaata iidaarraa boodaan sun hin ta'u. Salaata iidaatiin duratti kennamuu qabdi. Maaliif jarrinis gammadee gammachuudhaan si wajji iida akka qooddataniif jecha. Biyya kana keessatti isaan gammachiisaa isaan duroomsaa jechuudha jira. Kadhaarraa nama kadhaturraa guyyaa kana gammachuu isi wajji akka qooddatan godhaadha. Kun egaa amma uummanni musliimaa qabaataa fi dhabaanis wal bohaarsu wal gammachiisu yookaan wal deeggaruudhaatu keessatti jira jecha. Kanaaf rabbiin zakaa fixrii tanaas karaa godhee zakaa fixrii kana namni yoo yeroo baqqaa ta'ee fi yeroo dirqama ta'e qabdi immaa isiin tun. Yeroon bakka akka ulamaa hin janitti guyyaa tokko guyyaa lama iidaan duratti kennuun ni danda'ama jechuudha. Guyyaa tokko lama iida duratti kennuun ni danda'ama ni bakka. Kanaan alatti yeroon dirqamaa salaata iidaatiin duratti jecha. Salaata iidaatiin duratti iddoo isiin gahuu qabdu jecha. Amma hawaasni keenya dogoggora tokko tokko jira asirratti kan jiru. Iidaan duratti fuudhanii ala baasuufaa jira manuma isaa kan ala kaa'amne akka kun hin ta'u sirrii miti. Namoota silaa harka qalleeyyii isii harkachuu qabu yookaan imaama biyyaa bira geessuu qabda nama gartee harka qalleeyyii saniif raabsu yookaan harka qalleeyyii sana harkaan gahuu qabdi salaata iidaatiin duratti jecha. Kanaaf zakaa fixrii kanaas gaa rabbiin dirqama godhee akkuma soomanaatti itti yaadda'uun barbaachisaa hawaasni musliimaa kan ala jiru kan keessa jirus ammas walirratti nama lama ijoollee fa'a nama guddaa irratti hisaabuunis hin ta'u mataa mataatti dirqama waan taateef uummanni musliimaa kanaas akkasitti eegee itti yaadee kennuun barbaachisaadha yeroodhaan jechuudha. Kanaaf gaa zakaa fixrii tanaanis uummanni keenya keessaa yeroo ammaa tana rakkina adda addaa jira waan ta'eef zakaa fixrii kanaan wal qabatanii harka qalleeyyii musliimaa kan jiran cufaa'u akka gargaaraniin hawaasa musliimaatiif dhaamaa jechaadha. Kana gaa'ii waan dhageessan kana waan gartee dhageenya kana anaa fi isinis walumaanuu warra hojiirra oolchu rabbi nu haa godhu. Ramadaana soora nagaan xumuratu rabbi nu haa taasisu. Iidallee iida nagayaa iida gammachuu. Warra baranaa kan bareeddu hawaasa musliimaa hunda rabbi haa taasisu jechaa. Hanga yeroo biraatti gaa kan maaliin xumuraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.